Oduu gaddaa baay'ee wanta nama gaddisiisu dhugaa rabbii ani amma yoonayyuu kana hin amanne amanuudhaafis kan natti ulfaatu haati manaa artist Andu'aalem Gosaa jechuudha. Addunyaa kanarraa du'aan ganama kanatti boqottee akka jirtu sooshaal miidiyaa gurguddaa wal harkaa fuudhee gabaasaa jira. Ani garuu hamma yoonayyuu takkayyuu hin amanne jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u. Isinis lafa jirtanitti nagaa ta'a isiniin jechuuti hin daganne isiniin jedha. Arra jechuudha dafeeyyuu onlaayinii seennee ekinooriifuun onlaayinii seene jechuudha. Yeroon onlaayinii seenutti wantan gurra kootiifillee dhaga'ee namanni ija kootiillee ilaalitoyi namannedha jechuudha kan dubbatamaa jiru. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa jechuudha konkolaataan garagareeti ganama jechuudha otoo dubbisaa hin hubatamin namoota 40 jedhanii toyi. Boqotan jedhanii jechuudha kan gallakkisaa turanii galgala keessa garuu tiraafikni naannoo sanatti argamu tiraafikiin namoota sana kakkaasee namoonni 6 yookiis immoo 5 qofti jechuudha akka addunyaa kanarraa balaa konkolaataa sanaan boqotanii galgala keessaa ibsa kennee ture jechuudha. Sana dura garuu oduu sobaa ture jechuudha. Kanaafiyyuu sooshaal miidiyaan yeroo tokko itti dabaleefaati jechuudha. Kanaasa'u kun jalqaba isaarraa madda isaatu badheessiniin jedha madda beeksisuu ammallee jechuudha dhugaa dubbachuu fi hin amanne jechuudha. Hundaafiyyuu namoota jechuudha namoota bebbeekamoo namoota isobu jedhee yaane namoota yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa isaanii dhugaadha jedhee amanu jechuudha kan gallakkisaa jiranii. Maqaashii Qananii Addunyaa jedhamti haadha manaa artistii Andu'aalem Gosaati jechuudha. Ganama kana jechuudha Finfinnee keessatti gamoo shanaffaarra jechuudha akka ishiin of darbattee ofiishiitiin jechuudha ganama kanatti sa'aatii tokko keessatti jechuudha har'a ganama keessaa lubbuun ishii addunyaa kanarraa darbee akka jiru dubbatamaa jira jechuudha. Hundaafiyyuu wanta jennu hin qabnu seexanni kallattii hundumaan jechuudha dhugaa rabbii dhala namaa jechuudha biyya lafaa kanarraa axaa'ee fixaa jira jechuudha. Dhala namaa waaqayyoo kan biyya lafaa kanarratti uume amma jiraatu wajjin jechuudha. Haa ta'uyyuu malee seexanni immoo jechuudha wanta uuman keenya biyya lafaa kanarratti akka hojjannee akka dabarsinuuf nu uume otoo nuti hin qaqqabii yoo nuti bakka uumaa keenyatti illee isinne kallattii adda addaatiin nutti fayyadamee biyya lafaa kanarraa lubbuu keenya dabarsuutii barbaada. Ani waan ishiin arte akkamittiin akka ishiin of darbattee wanti hin beeku hin jiru. Odeeffannoon jiru fooqii shanaffaa yookiis immoo gamoo shanaffaarraa of darbitee akka lubbuudhaan boqottee himamaa jira jechuudha. Wanta jennu hin qabnu rabbiin jechuudha bara keenya kana hunduma keenya iyyuu dhaloota jirru kanatti araaramu araarri isaanuuf adeebu isiniin jedha obboloota kooyi seexanni baay'ee jechuudha lubbuu namaa irratti hojjechaa jira dhalli namaa jechuudha. Yoo rabbii jechuudha isa fudhanne ta'eyyuu balaa garagaraatiin jechuudha haaruudhaan kallattii adda addaatiin jechuudha lubbuu isaa dabarsaa kan oolu balaan garagaraa lafti dho'insi lafaa akkasuma immoo balaan konkolaataa illee yeroo itti jechuudha deddeebiidhaan jechuudha dhala namaa biyya lafaa kanarraa akka baalatti axaa ooludha jechuudha. Guyyaa kaleessaa konkolaataa garagarii sana keessatti mucaa jechuudha bara darbe kana barumsa isaa yuunivarsiitiidha xumuree mucayyoo baay'ee wal jaalatanii achi keessatti wal fudhatanii galanii maatii isaanii araarfatanii guyyaa cidhaa jechuudha. Guyyaan tokko bichaan akka hafe jechuudha guyyaa har'aa kanatti cidha akka qabanii sana booddee jechuudha guyyaa kaleessaa gara hamboo dhufee to'ii hiriyoota isaa bira bulee hiriyoota isaa biraa cidha jechuudha maatiin mucayyoo qopheessanii araara yookiis immoo akka millaashitti dhaqan kana deemuudha otoo jiranii mucayyoo jedhanii abbaasaa jedhanii konkolaataan ittiin garagaree kan mucaan biraa boqotee abbaanii fi mucayyoon hafanii jiru gammachuudha ba'anii gaddatti jijjiirramee jira. Warra kaleessaa namoonni jalaa boqotanii akkasuma immoo artistii kanas waaqayyo isaan hajajjabeessu warra boqoteef immoo waaqayyo lubbuu isaanii hamaaru wanta jennu hin qabnu shuma kana jenna sinin jedha obboloota koo waaqayyo dursee karaa namaa yoo durse malee
ba'anii galuuni baay'ee ulfaata jechuudha. Yeroo dhalli namaa harkuma isaatiin lubbuu isaa dabarsuu keessa jirresiniin jedha. Namni immoo adaraa keessan dhugaa dubbachuudhaa fi aartanii waanuma tokko harka keessan ofirratti hin kaasina. Guyyaa Rabbi jedhee jechuudha. Yoomiyyuu yoo ta'e hin dhufa. Rakkinni biyya lafaarraa kun yeroo muraasa jechuudha. Yoo rakkannes wantoonni nu aarsanis daqiiqaa muraasa keessatti jechuudha kan darbani. Garuu wanta darba sana jennee murtoo hin taane murtoo bakka barbaachisaa hin taane murtoo deebifnee to'ii of galchuutii hin dandeenye ofirratti fudhachuutii hin qabnu jechuudha. Obboloota koo adaraa keessanii gaafa aartanii gaafa wanti tokko gara keessan dhufee wantoota itti qalbiin keessan boqotu hiriyoota keessan bira deemtanii haasa'u akkasuma immoo akka amantaa keessanitti jechuudha. Wanta itti amantanii kan quraanatti amantan quraana keessan kan wangeelatti amantan akkasuma bakka ortodoksii waan kam amantaa kamiyyuu haa ta'u akka amantaa keessanitti wanta itti amantan sanaanii cimsaatoo karadhaadhaa seexanii lubbuu keessanii yeroo hin barbaachisnetti akka hin dabarsine siniin jedha. Aariidhaanis daftanii waa tokkollee dubbachuus ta'ee tarkaanfii hin taanes ofirrattis eenyumarratti iyyuu fudhachuu dhiisadha siniin jedha. Maaliif namni gaafa aaree wanta godhu hin beeku jechuudha. Yeroo sanaaf xiqqoo sammuusaa darbee jira jechuudha. Eenyumayyoo ta'e amma wanta ta'e gaafa aarree yeroo sana xiqqoo yeroo irra darbee maafan akkasitti aaree wanti kun akka sanatti nama hin aarsu silaa jennee yeroo ofirra deebinee gaabbinutu jira jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo aarree gadi teenyee yookaas immoo bakka gara kutaa namni keessa hin jirre iddoo callisaallee deebinee to'ii amma ta'e jechuudha. Sammuu keenya boqochiisuu qabna malee wantoota hin taane ofirratti fudhachuu hin qabnu. Warra lubbuu isaanii boqote hundumaaf iyyuu jechuudha Waaqayyo lubbuu isaanii amaaru maatii hundumaafis jajjabina haa kennu isiniin jedha. Obboloota koo nagaan naa turaa isiniin jedha. Waaqayyo lafa jirtanitti si wajjin haa ta'u. Dogoggora jiruuf immoo na of kalchaa guyyaa kaleessallee yaada kennitan hunduma isaatiif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Obboloota koo dogoggora jiru hundumaaf immoo na of kalchaadha. Turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.